Ashamaa harka fuunee maatii kaasuu shoo akkam jirtan fayyaa keessanii jirtu ani jira galata rabbii nuti nagaa keenya arras deebinee dufnee jirra arramoo eessa jirra hin beektan garuu viidiyoo guyyaa eeggaddaa isinii dhiisne irratti bal'atuun kinoo baadiyyaa mana isaanii mana maatii isaanii jirti baadiyyaa jirti mana maatii isaaniiti jechuudha kuni maatii eenyu maatii warra bal'atuu jechuudha. Iddoo wariinis kinooti wariinis itti eegamu baqa mana keessallee mana alas hundaa isinitti agarsiiseemi argitanii bal'atuun tussee horii eegaa jirtan ilma ishii wajjinii kun immoo iddoo kasalatti gubannu manni keenya garuu asirraa baay'ee wal fagaatannaa kinoo warii kun immoo warii warra bal'atuuti akkanatti warii eeguuf baadiyyaa gallan marga gallee baadiyyaa. Torbee lamaaf deemaa jirra jechuudha. Das nama jira garuu bara nama ilaalaa saneedha. Sanee bultii meeqa jettanii guyyaama sanee umuu ga'e garuu roobni hin jiru. Margi hin jiru mee ilaala margi hin jiru roobatu xiqqoo annasee isiniin jira. Inna roobni amma roobaa jira. Ijoollee teenya immoo ijoollee warra bal'atuuti. Isiniin jira kinoo mucaan kiyyaallee jira. Horii tissaa jiran illee innaa atuniiwwan immoo ijoolleen teenyaa isiniin jira biyyi keenya baay'ee bareeddudha baay'ee das nama jetti warroonni galtanii biyya warra bal'atuu nu geessi aannan humnaa jettan sinan geessaa bishir yaadinaatti sinan geessaa aannan isin hudduu isiniin jira innaa kun immoo mucaa kawallaa keenyatti egaa bal'atuun obboleewwan hin jirtu obboleewwan manaa homaan qabu heerumtee jechuudha obboleewwan xixiqqoo hin qaban kan mana jirtu hin jirtu abbaa bal'atuutii fi haadha bal'atuu qofaa hojjettu yookiin immoo gargaartuu isaanii kan dhiiraaf dubartii hin jiranii isaan malee ooltuu hin jiru jechuudha. Heerumte shamarri teenya hunduu nurraa heerumtee dhumte. Inni akkasii isiniin jira mucaan kee argitanii akka toolata tissaa jiru. Osoo hoolata bitee fannoo naa tissa jechuudha. Das nama jedhamee akka laala baadiyyaan akka das nama jettu dhugaa. Baadiyyaa tanaaf osoo jiraatan anama kinoo baadiyyaan jira. Egaa baay'ee tokko das nama jedha. Das nama jira galli nama godhu baadiyyaa sanii jechuudha. Maaliif nyaatuma isaaba malee nyaatama nyaannu. Itoo wannooti magaalaa irratti ko nyaatanuun kuufame garuu baadiyyaa irratti hoo akaa'in hin jira siimoon ni jira beeqalaan hin jira siimoon akaawwameeti jechuudha. Innaa rakkoon hin jiru akka magaalaa san birri'anii miti warri baadiyyaa kan fidan ofii lafa isaanii qotataniiti. Baqa lafa isaanii qotatanii amma warri magaalaa shammateeti nyaata kan baadiyyaan qotusan magaalaawwan bitatee nyaata jechuudha. Innaa akkasii egaa kuniiwwan immoo fardeen keenya jechuudha. Ani amma as keessaa tokko yaabbadhee deema suuqii faayoon deemu kan natti isaanu kanuma yaabbadhee deema suuqii. Guyyaa tokko qo'a yaabbadhee isinittan agarsiisa akkatti yaabbatan warri hin beekne illee barattan isiniin jira. Innaa amma bal'atuun zoortee gara qe'ee ishiitti deebi'aa jirti. Kun ammoo abbiqii warra bal'atuuti. Abbiqii warra bal'atuuti kan wariin ganna nyaatu. Kinoo qe'ee warra bal'atuu akkana jirti. Xiriin illee jalaa jijjiddee amma xirii kanas ganaa xiruuf hin edaa. Mucaa kee hojiin xirree fi gallaa. Innis kinoo as jira isiniin jira hira waan ta'eef xiree gala. Kanaafiyyuu baay'ee tokkoon das nama jira baadiyyaan. Waanuma fe'oo ta'e rabbi baadiyyaadhaan kan hin jaala baadiyyaa sirriitti kan guddaa illee kana la'eessa baadiyyuma waan ta'eef garuu malee magaalaarra baadiyyaa das na jira. Qo'i meelas mootii taasisaa mijatti. Kan warra baddasiisuun immoo ollaa keenya jechuudha. Bal'attuu lafa qaqqaatteetuma kallattii hangara mana isaaniitti galaa jirti jenna qaama.
Anne moofara kan bara. Ijoolleen baadiyyaa tana maal jettu beektu kana yaadattu. Innaa akkasii isiniin jira. Maatii keenya argitanii gaarii jechuudha. Kunis ollaa bal'atuuti. Gibbuma warra bal'atuu keessa jiru kan obboleessa. Mee manni baadiyyaa akkatti bareedu laala. Gaheen baadiyyaanis nama jettira. Bareedu mee manni sun ishee fida garuu maqaa fi akkasii akkanatti bareedde jechuudha. Baadiyyaan barattaataan qabu yookaan akka magaalaa san maal hin garasiisnaa waalikkisiisnaa hin bareessinaa qalamii dibnaa xaaxaan hin jiru. Banne hojaa kee immoo lukkoota ari'aa jira. Inni akkanumatti dhoqqee isaaniitti gubatanii yoo barbaada kan warii yoo barbaada kan fardaatti dibanii itti galu jecha. Inni akkasii bal'atu nama farda harree itti kooraa feetee bishaan deemuu heddii. Kinoo manni isaaniitti illee manni warra bal'atoota kan jiguu heddii dhugaa dubbachuudha. Jiguu heddii kan karanaa takka. Mana citaa kana beektanii? Amma keessin warri biyya arabaa jirtan rabbi kan argitanii qaanoftuu yookaan itti qaanofaa jechuudha. Manni isaanii tana manni isaanii nama dabbarti. Warri jettan nama baay'ee keessan akka jirtan nan beeka. Amma manni kun jechuudha idimee bal'atuuti jedhan. Manni amma isinitti agarsiisu kun kan qalamii kun ani aladhee wagguma lamatti ijaarame. Waggaa meeqa ta'ee ilaala. Ani aladhee waggaa lamatti ijaarame. Idimee bal'atuu jechuudha. Anuu dulloome inni akkasumas ta'a. Kan garasii achi aanu sun ammoo kushiinadhaa jechuudha. Inni yoo ijaarame. Wanni ammaatii fi wanni duraa mee ilaala. Wanni ammaa hin taa'u. Kinoo manni kun amma dhugaa soba seetanii yeroo ani waggaa lama yoo manni kun ijaarame. Amma garuu akkanumatti manni kun nusuu wanta takka hin taane. Garuu kan isaa as ijaarame saarbisiin kushiinaa sun kinoo jiguuf iddoo wal garagalchuu heddii isiniin jira. Inni akkanaa warri duraanii wanni duraa wayyaa balballi kun amma balbala duraanii qorqorroon duraanii kan ammaa waggaa 3-4 guute osoo citaa. Kan duraanii waan hunduu aga namaan ba'utti waan duraa kan ga'u hin jiru isiniin jira. Kinoo bal'atuun kallattumaan gara mana isaaniitti seentee manni isaanii akkasii egaa. Baandiraan immoo maal mana keessa bal'atu jechuun keessan isin oolu diggisiitu jira. Maabara